بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. فيا أخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة والجنة، تحية أهل السماوات والأرض، ألا ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kabajamtoota diinii islaamaadha. Warreen diin islaaminaa afaanii qabu jechaadha. Warreen soommanaa faatii soommanaa Afrikaa qabu. Wantan dabarsuu barbaadu ammaan tanaa waa'ee soommanaa eega soommanne har'a guyyaa 19 keenya jirra. Amma kanatti taanee wanni itti fufu jechuudha waa'ee tahajjudaati. Salaatul layl, salaata halkanii jechaadha. Salaata halkanii irraa khayrii guddaa qaba, sawaba baay'ee qaba jechaadha. Sababa kana akkamitti arganna, akkamitti akka waliin dabarsinu. Fakkeenyaaf sababni kun halkan kaatee salaatu jechuun sababa guddaa qaba. Sababa isaa kana Rabbuun asii herreega. Eega soommantee salaata akkasuma salaattee ammas salaata akkasuma salaattee sunnaa waajiba guutat baay'atee rabbi sirraa qeebala subhaanallah guyyaa qiyamatti milkoofte jechaadha. Akkasuma soommana isaa akkasaa guuttee soommantee jette rabbi sirraa qeebala jechaadha. Kanaafuu obboleewwan islaamaadha salaatuma kanaaf jechaadha. Waggaatni yaal tokkoon salaattee sirraa qeebala salaata sunna waajibaa soomana kana keessa. Kanaafuu har'a soomana guyyaa 29 ga'eera. Salaatul laylii akka baay'eessinu achi booda ganoo zakaan itti aana baatii soomana kana keessa zakaa kaffalatuunis waajibaa. Zakaa jechuun xurii namaa waan ati baadii tokko tokko waan sirraa bahe akka dingataa fa'aa soomana keessatti sirraa mallee sirraa dhiqa jechaadha. Awsaa kunnaas xurii namaati jechaadha zakaan. Kanaaf zakaa baasuun dirqama ilma namaa irratti jechaadha. Inshaallah rabbiin humna nuuf kennu, abbaa qabeenya rabbi nu haa godhu inshaallah. Kanaafuu rabbiin nullee haqa jechuu warra jannata rabbi nu haa godhu, abbaa qabeenya rabbi nu haa godhu. Nama amatu ammallee sonna haqa isaa guutee soomanii bakka hin ga'u zakaa isaallee kennatu rabbi nu haa godhu. Obboleewwan islaamaa daawaa bareedaa waliin geenyaati inshaallah ta'ala. Bakka jirtan hundattuu du'aa waliif goonu, waliif haa jaallannu, wal hamii haa dhiifnu, khayrii malee waan badii dalagu haa dhiifnu. Soomana kana rabbi nurraa haa qeebalu. Zakaas immoo xumura ragaa jira. Zakaadha zakaa isaa guutnee haa kenninu. Nurraa walumaa galatti rabbi nurraa qeebalu hin jira. Wabillahi tawfiq, wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, asik.